Raafuun indaakamtiif indaakamtuu dhiisuu isheeyyuu laalu. Amma sirriitti laalu. Hadha waa juusii ayinataa lama hojjenna. Tokko avukaadoo irraa raafuu kanarraa bakka mi'aa immoo tamiriidhaan kan nu amma hojjennu paappayaa, muuzii, burtukaaniif zinjibila irraa loomii irraa hojjennaa jechaadha. Juusiin kun amma gaa paappayaa, burtukaana, jinjibila, loomii, muuzii. Kana arfan ka gaariitti qopheessineerra. Kan ingredientsii lammaffaa hojjennaa jechuudha. Kan lammaffaa based on avocado goona. Main resourcein isaa jechaadha. Avocado jechuun proteinii hedduu kan keessaa argannurraayi. Dur yeroo ijoollummaa turre avocado tokko nyaachuun hanqaaquu yookiin buuphaa torba nyaachuudha jedhu. Dhugaadha wanni sun. Dhugaa. Proteinii hedduu qaba. Kana akkamitti sana keessaa akka argannu wajjin ilaallaa hojjannaa jechaadha. Achi kaanee avocaadoon akkuma beekamu mi'aan qabu. So sourcii mi'aa akka sukkaaran fayyadamneedha. Namni baay'een yeroo juusii daaku sukkaaratti naqanii akka inni mi'aawu godhu. Kanaaf mi'aan naachuraali akka argamu yookiin uumamaan akka argamu yaalta jechuudha. Sukkaara uumaatti naqnu. Kanaaf keessumaa namoota dhibee sukkaaraa qabanii fi sukkaaratti naqanii fayyadamuun miidhaa cimaas waan qabu. Miidhaa cimaa. Maaliif already fruitiin adda addaa of keessaa mi'aa gaarii mi'aa guddaa waan of keessaa qabanuuf dabalata sukkaarrii hin barbaachisu. Amma kan nu hojjennu baalaa fi avukaadoo waan ta'eef akka mi'eessu tamira yoo qabaanne tamiratti goona. Yoo tamira hin qabaanne muuziitti gochuu dandeenya. Karaa kanaanii daakna jechuudha. Tamira geenu ija keessaa fuuna. Maaliif waan jabduu taateef hin daagamtu. Akkasitti akka nuu mi'eessuuf lamman sadan tokkotti dabalaa jechaadha. So avukaadoo daballee jirra. So daggala yookaan spinach yookaan raafuu dhugaa ta'ee vaayitaaminii guddaa keessaa arganna. Daawwattoota keenya raafuunis juusii ta'uuf deemti. Raafuu namni hedduun manatti affeelee nyaatu. Har'a immoo juusii ta'uudhaaf yaadaa jirti. Egaa kan raafuu kana fanna ajaa'ibaa ture. Ani guyyuma tokko raafuun juusii ta'a jedheetuma yaadee waan hin beekneef. Kas raafuun qabeenya guddaadha. Vaayitaaminii adda addaa waan ilma namaatiif tolu waan of keessaa qabuuf. Kun nu gaadhaaf. Yeroo baay'ee raafuun ijoollummaattis gaafa laalu namni raafuu nyaatu hiyyeessa waan ta'e wayii fakkaata. Akkasii keessaan hiyyeessaa jedhamu malee irra keessoon hiyyeessaa jedhamu malee keessaan immoo sooressa. Sooressa namni raafuu nyaatu. Akkas. Loomii xiqqootti daballa. Bishaan qulqulluu ta'e avukaadoo waan furdaa ta'eef gisee akkas jennu kanarrattis namni cabbii qabaate cabbiitti naqachuu danda'a. Kottu gaa waliin daaknaa. Kanammoo anatu daaka. Raafuun hin daakamtiif hin daakamtuu dhiisuu isheeyyuu laalu. Amma sirriitti laalu.
furdate Bishaan fakkaata. dabalu. Furdatiin hin hafne Xiqqoo bishaan xiqqoo barbaachisa. Eeyyee magariisa kun immoo halluun isaa. halluun magariisa Raafuun daftee daakamtee waan hin. suudaa kan jabaatan kanatti ilaaltuun yoo caccabnee yookaan teekstariin si keessaa mul'anne gahe jechuudha. Amma xiqqoo jira. xiqqoo si. Ayyee. Gahe natti jechuudha. fakkaata. Taatem. Ayyee. Taate Juusiin lammataas qophaa'ee jira. qophaa'ee jira. Okay. So juusiin keenya baheera. Amma immoo dhandhama isaa waalaa jechuudha. Kalariin keenya lama. Tokko magariisa. Tokko magariisa. Kan avukaadooti. Raafuu keenya. Baala jedha fooliin isaa. Baala jedhamu kan Niiwuorkitti itti dabalu almond batar jedhama kan jedhamu jira. Akkuma loozii sanatti dabala xiqqoo. Beautiful. Cheers. Akkas.